Gammachuun kiyya dachaadha. Sababni isaa kana dura darbee qindoomina malee kan raawwatamedha waan ta'eef bu'aan achirraa argames uummata keenya kan gammachiise miti. Kan mataa gadi qabachiisedha. Inni amma ammoo qindoomina waliigalaa waan qabuuf qindoominni isaas immoo atileetiksii irratti hundaa'ee gosa ispoortii tapha bareedaa akka nuti addunyaa irratti beekamnuu fi biyyi keenya Itoophiyaas akka mataa ishee ol qabattu kan taasisedha. Ammootu waggaa 2-3 kana haala kanaan ammoo hojjetaan xiqqoo atileetii kanatti rakkoo qaba ture. Amma ammootu rakkoo sanarraa bayaniiti Federeeshinii Atileetii fi Itoophiyaatii fi walumaa galatti warri waa'ee kana geggeessaa turan haala cimeenaan hojjechuudha isaaniitiif baran ammootu akka Itoophiyaatittuu akka malee itti gammanne jechuudha. Gama atileetiksiitiin xiyyeeffannoo itti kenname irratti ka'eetu amma gara sadarkaatti kan deebine addunyaa irratti lammaffaa akka Afrikaatti immoo tokkoffaa irratti argamna. Kanaafuu baay'ee guddaa tokko akka lammii tokkootittis akka uummata Itoophiyaa tokkootittis baay'ee gammannee jirra. Yeroo tokkummaadhaan hojjetanii yeroo waliin wal ta'anii wal bukkee dhaabbatanii baay'ee tokkummaan akka waan injifachuun akka danda'amu namatti agarsiisa kun tokkummaan jechuudha. Ana baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokko na gammachiisee jira fiigichichi. Isa amma atileetiksii irratti agarsiifne gara misoomattis deebifne tokkummaa keenya agarsiisuutiin biyyi keenya misoomaan guddaa akka taatu dippiloomaasiitiinis olaantummaa akka qabaannu gochuun barbaachisaadha. Nama kamirraayyuu in eegama jechaadha. Barnoota kanarraa fudhachuun namni kaabaa fi kibbarraa dhufee wal gargaaree moo'uu akka danda'etti keessa keenyatti garaagarummaa jiru baafannee garaa qulqulluutiin tokkummaatiin hojjannaan mirgi nama kamuu osoo hin dhiibamin qixxeetti ol jechuu hin dandeenya waan ta'eef kana gochuu qabnaan jedha. Fuulduratti immoo akka addunyaatti sadarkaa tokkoffatti dhufuudhaaf wanni nu dhorku hin jiru. Wanti guddaan waliigalteedha. Waliigaltee kana immoo hojjechaa jirra. Waliigaltee kana immoo uummannis karaa isaatiin wanna fudhachuu qabu fudhateeto hojjechuu nurra jira. Kanaafuu atileetiksiin kun Itoophiyaa kan jedhu ibsa jechaadha. Atileetonni kun bakka tokko nu fideetiniin ejjennoodhaan hojjetaniitiin akka biyya Itoophiyaa kana maqaa itti godhan bakka seektarii mara jirrutti numarti kennayyuu hojii keenya irratti kan hirmaanne mul'uun gara bahuudhaaf osoo hin taane akka tokko taaneet biyyattii kana ammootu guddifnee Itoophiyaan akka Itoophiyaatti hojjechuudhaaf dalaggiin keenya mul'u akka atileetota akka ta'u jecha dhaamsa qaba jechuudha. Barana hojiin geggeessummaan achirratti raawwate boruufis fakkeenya kan ta'udha. Maaliif warra danda'an, warra ogummaa atileetiksii qaban, warra dandeettii keessaa qaban adda baafatanii foo'atanii akka isaan dorgomaa ta'an carraa wal qixxee kennanii wal gargaarsaan akka isaan moo'anii bahan gochuu irratti warra fiiganii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa bahan qixxeetti warri geggeessummaa irratti bobba'es kan galanni guddaan isaaniif ga'udha. Aan hoggansarraa eegamu isaan hoba'amuu danda'ame wanni hin hojjetamne hin jiru. Wanni gara tokkotti hin dhufne hin jiru. Kanaafuu hoggansis ofittantummaa keessaa baheeto waa'ee biyyaa yaaduutti isarra jira. Waa'ee lammii biyya isaa yaaduutti isarra jira. Kanaafuu iddoo jiru san irratti tajaajila gaarii kennuutu isarraa eegama.